Donald Trump yoo mariin Iiraan waliin taasifamu bu'aa fiduu baate boombii gurguddaa Teheraan irratti gadi roobsuuf dhaadate. Koreen eegdota warraaqsaa Iiraan gama isaan boombii darbachuuf beellamni akka hin barbaachisne Tiraampiif ibsuun sarpiraayisii dirree waraanaa hedduu qopheessuu beeksise. Paakistaan gama isheen dhukaasa dhaabuu Tiraamp kenne dheeressuuf gaafii dhiyeessiteetti. Tiraamp dhukaasa dhaabuu dheeressuu dhiisuu akka danda'u akeekkachiisuun Iiraan gara marii akka dhiyaattu doorsiseera. Teheraan dhimma dhukaasa dhaabuu dheeressuu akka hin beekne ibsuun yoo lolli deebi'e dirree waraana irratti kaardii haaraa qopheessuu beeksisteetti. Kana malees Tiraamp erga dhukaasa dhaabanii booda dooniiwwan 3 haleelu 2 immoo qabachuus beeksisteetti. Kanuma waliin Iiraan hirmaannaa ishee mirkaneessuu baattus itti aanaan pireezidaantii JD Vance gara Paakistaan imaluun mari'achuu akka danda'an Anaadooluun gabaaseera. Iiraan haga uggurri Ameerikaan keessa ka'utti mariin nagaa akka hin jirre ibsuun uggurri kun hatattamaan yoo hin kaane humnaan cabsuuf akka qophoofte beeksiste. Donald Trump dhukaasa dhaabuu Ameerikaan Iiraan waliin qabdu dheeressuu erga labsee booda Teheraan haala dhukaasa dhaabuu irratti hirmaannaa akka hin qabnes ibsiteetti. Inumayyuu ofumaan dhukaasa dhaabuu dheereffachuus sodaa qaban agarsiisa jetteetti. Uggurri humna galaanaa Ameerikaan buufata doonii Iiraan irratti goote haga jirutti gara marii akka hin deebines ibsiteetti. Tiraamp kanaan dura dhukaasa dhaabuu akka hin dheeressine irra deddeebiin ibsuun Iiraan gara mariitti yoo dhufuu baatte nan dhodhoosa jechuun doorsisaa ture. Dhumarratti ofuma isaatiif dhukaasa dhaabuu dheereffateera. Seekreetariin Waayit Haawus Kaaroliin Liiviit ibsa halkan edaa kenniteen dhukaasa dhaabuun guyyaa meeqaf akka turu hin beekamu jetteetti. Dabalataanis Tiraamp Iiraan yuuraaneemii badhaadhina qabu hunda USA'f dabarsitee akka kennitu murteessuu himteetti. Kuni milkaa'uu yoo baate biyyattiin guyyaan itti gaabbitu dhiyaachaa jiraachuu beekuu qabdi jechuunis himteetti. Dhaabbanni oduu Taasniim koree eegdota warraaqsaa wabeeffachuun akka gabaasetti labsii Doonaald Tiraamp eebila 21 baasee irratti Iiraan dhukaasa dhaabuu akka dheeratu hin gaafanne jedheera. Kana mannaan labsiin Tiraamp hiika hedduu qabaachuu danda'a jechuun ibseera. Kunis tarkaanfii waraanaa bu'aa argamsiisuu akka hin dandeenye Ameerikaan amanuu yookiin gowwomsaa fi haleellaa biraaf yeroo bitachuu ta'uu danda'a jedheera. Kana malees uggurri humna galaanaa itti fufuun isaa waraanni itti fufuu wajjin walgita jechuunis ibseera. Iiraan haga uggurri kun itti fufetti Strait of Hormuz deebitee hin bantu yoo barbaachisaa ta'e immoo humnaan uggura kana ni cabsiti jechuun gabaasni Taansiim dabalee ibseera. Fayyaa'iin paarlaamaa Iiraanii fi mariisisaa olaanaa Iiraan kan ta'an Muhammad Baagaarii Qalaabaaf yaada kana cimsuun dhukaasa dhaabuun hiika kan qabu yoo Ameerikaan buufata doonii Iiraan uggura dhaabde qofa jedheera. Qalaabaaf barreeffama X irratti barreessan dhukaasa dhaabuu ifatti cabsuun akkasiin Strait of Hormuz deebi'anii banuuf nama hin dandeessisus jedheera. Iiraan erga Tiraamp dhukaasa dheeressuu himee boodas Strait of Hormuz keessatti dooniiwwan 3 haleeluun 2 immoo qabachuu ibsiteetti. Kunis erga humnoonni USA doonii Iiraan qabatanii fi taankarii daldalaa Teheraan yaabbatanii booda ta'uun himameera. Ajajaan humna lafoo raayyaa ittisa biyyaa Iiraan diinonni haamilee fi dandeettii lola humnoota waraanaa Iiraan dogoggoraan akka shallagne akeekkachiise. Birgaadeer Jeneraal Alii Jahaan Shahaanii haamileen lolaa loltoota humna lafoo raayyaa ittisa biyyaa Iiraan weerara diinaa dhufuu danda'u kamiyyuu hin sodaatu jedheera. Hafuura gootummaa fi deeggarsa cimaa sabni Iiraan humnoota hidhateef godhu kanaan weerarri diinaa daangaa biyyattii irratti raawwatamu kamiyyuu deebii caccabsaa fi gaabbisiisaa ni argata jedheera. Gama biraan Hizboollaan waraana Israa'el kibba Libaanos buufate irratti tuuta diroonii calleechuu beeksise. Waraanni Israa'el immoo haleellaa diroonii hedduu kibba Libaanositti qolachuu himseera. Gareen Hizboollaa akka jedhetti bakkeewwan waraana Israa'el kibba Libaanos keessatti haaraa hundeeffame dirooniin barbadeesseera. Waraanni Israa'el ammoo piroojektaayileen kun addaan cituu ibse. Gareen kun haleellaa waraanaa Israa'el irratti raawwatame deebii Israa'el dhukaasa dhaabuu cabsitee fi gandoota kibba Libaanos irratti dhukaasa meeshaa waraanaa itti fufteef deebii kennuudha jedheera. Waraanni Israa'el gama isaan dirooniin diinummaa Hizboollaa irraa dhukaafame akka tasaa ta'uu himuun waraana Israa'el irra miidhaa ga'eef haloo ba'iinsi cimaan akka mudatu ibseera. Dhukaasa dhaabuun guyyoota 10f Tiraamp giddu galeessa godhate Libaanos keessatti eebila 17 hojiirra ooleera. Waraanni Israa'el magaalota kibba Libaanos hedduu irratti dhukaasa itti fufuun manneen jireenyaa fi bu'uuraalee misoomaa hedduu diiguu hammeesseera. Libaanosii fi Israa'el sadarkaa ambaasaaddaraatti eebila 15 Waashingtanitti marii kan gaggeessan yoo ta'u kunis waggoota 43 keessatti isa jalqabaa ta'uun galmaa'eera. Biyyoonni kunneen marii marsaa lammaffaa kamisaarraa Waashingtanitti gaggeessuuf akka jiran maddi qondaala olaanaa Libaanos miidiyaaleef himeera.